ulfaadhu caalagaa sagantaas deemtullee guyyaa fi saa fi iddoollee naa yaadachiisii qophii achi gubbarrattoo egaa sagantaa beekamtiidhaati ayyaana amata 40ffaadhaati qophii akkam qabdanii sagubbaadhaan gaa waliigalatti iskaajoolli keessa ka guyyaa sanii maal fakkaata kaayyoon qophii kanaa ta'u maali? Tole gamme hedduu galatoomii kaayyoon qophii tanaa akkuma beekamuttu waggaa 40ffaa Oromoon bara 80moota keessa biyya tana seenuu Oromoon yeroo duraatiif akka hawaasni keenya beekuu fi gara fuulduraatti illee gartee waggaa kana kabajachaa akka deemnuudhaafi. Maaliif namni keenya irra guddaan bara kama seentee yoo kan jettuun taate bara irra guddaan hin beekani. Kanaaf Oromoon kan yeroo jalqabaa biyya tana seente bara 1984 barasan ummata keenya beeksisuun sirriidha dhalootni dhufulleen akka kana beeku gadi fageenyaan keessatti himuun abbootiin teenya waan keessa dabran muuxannoolee dabran hunda dabarsuudhaaf jechuu hawaasa keenya kanaaf muuxannoolee isaan keessa dabran kana hawaasa keenya ammoo dhaloonni amma jiruu fi kan dhufulleen fooyyeessanii gara fuulduraatti waan gaarii hojjechuudhaaf jechuu akka hojjetan. Gara biraatiif sagantaa tanarratti wanni jiru sagantaa beekamtii duraan dursee wanni tokkummaa Oromoo calaqqisa waggaa 40ffaa Oromoon biyya kana seenuun talamada community warra communityidhaan deemaa bulanii turanii warroottan communityidhaan deemaa turan jalqabarraa haga ammaatti beekamtii argatan community biratti badhaasaa jira badhaasa isaaniitillee guyyaa san ni qophaawaa fi sirna galateeffannaa isaaniitillee chitti ni gaggeessinaa jechuudha. Gara biraatiin warroonni gartee lafa tana dura dhufe kan dura seenes badhaasa addaa argata bara 1990moota keessa gartee ammallee 80moota keessa ammallee warroota gartee qooda qaban hawaasa tajaajiluudhaan warroonni akkasiisanillee qooda as keessa ni qabanii isaanillee gartee akkasumatti badhaasa isaan qabanii jira jechuudha. Gara biraatiin gara aartiitii fi gara aadaatiin akkasumatti illee gartee gara afaaniitiin warroottan gartee gara miidiyaatiin aarsaa yeroo isaanii kafalanii jira jechuudha. Warra qooda hawaasaaf qooda guddaa gumaachan kanneen illee gartee beekamtii guyyaa san gara communitytiin argatanii akkasumatti illee badhaasaas waan addaa ni fudhatanii jechuudha. Gara biraatiin manguddoon teenya buleeyyiin waan keessa dabran haala gartee Oromoon keessa dabarte haala gartee tokkummaa Oromoo akkasumatti illee gartee eenyummaa akkaataa gartee gadadoodhaa fi rakkoo bal'oodhaa fi gartee balachuu haala gartee isaan dabarsan hundarraa'u hawaasni keenya wayii baratan isaanillee irratti ba'anii ni ibsanii jechuudha. Kanaaf Oromoon eessarraa kaatee eessa geesse kan jiru guyyaa san walumaa galattuu san hawaasa keenyaaf gadi fageenyaan warroota gartee muuxannoo dabartee irraa qabuun hawaasa keenyaaf ni dabraa jechuudha. Namuu muuxannoo isaanii osoo waliin kaayyanne dhufee waan dabarsee fi waan hawaasni keenya keessa dabre akkasumatti illee seenaa hawaasa keenya achirratti ni ibsanii jechuudha. Kanaaf Oromoon lagaan gandaan kutaadhaan osoo hin jenne waan kanarratti dhufanii hirmaatanii namuu qooda isaan gumaachan hawaasa kanaaf jechuudha. Ilaalchi siyaasaa takkalleen osoo hin jirre ilaalchi gartee lagaa gandaa naannoodhaa fi waan takka osoo hin jirre Oromummaa qulqulluudhaan badhaasa isaanii fudhatanii guyyaan sun guyyaa tokkummaati guyyaan sun ammallee guyyaa gammachuuti. Juun 21 iddi filaamingitanii jennee turre akkasumatti sagantaa teenya haala bareedaadhaan gaggeessuudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Mareeho Oya Mareeho guyyaa kana yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti akkuma keessan babbareedanii ilmaan Oromoo irreeffachuudhaaf qophiitti jiru. Isinillee bakka kanatti waan dhuftaniif ulfaadhaa. Oromoos boonsitanii ofiis akkas nu boonsitaniitu ulfina guddaa qabdu.
gara engineer Abdallatin debiya engineer kha amma walid dufu turille kha be kadu bo qabdi yachuhi hawasni nudura asqubate khatala yo fudanne kha gri ko fudanne khambirati le walid dufu khaysati wahid wada tandalachu dandane jirani sentara mana barnota banachu dandane jirani mataskana jarachu dandane jirani khalis masjid jarachu dande jira so walid dufun tuni waan beete bu'a gurguddo qabdu yachuhi hawasni wala walidtin dufne matayada nama namshani nama namashantami masjid jarachu dando school jarachu dando walid dufun tuni dalota itti'anu charra gurguddo khaniti fi mega waan beete milestone jannu waan gurguddo walid dufun fi dekhaysa tako ORC da fakata akabati le iddo birati le waldota jira church le jira oromo churches ni qabdi waldel le ni qabdi masjid le ni qabdi centerisi walid dufun tu waan guddo waan taatef fuldurato ako ORC fi khabira li baballisu daf oga kaani sakalmatti ga saganta of dande project of dande harka qabani walid dufun tuga masjid takafila ma fi acholu fidu dandani lafa ballo le harka qabdan yo fuldurati school le rajarachu barbachise me hegare mal fakate rarogwa dabatte amata furtamala chief fuldura dufu kana kaysatti ORC meka madrasa meka school meka business ano khara hundano hegaren ummat oromo da Australia da mal fakate te shala gudandesa well wani garse ajaiba namatta gafa dura dufnesan amata laman durani المخينا لكونا نمني مخينا لما نيرتي منا لكونا دي روماني لما سدي أفوري نمني بكم كسيت توري كوفا مخينا ما في لما فاداني أمتا فيجا ولا خانوماتو تشيس جيسا وان أكسيت توري الرجودان نما ورا قادي ما يخي جارتي فا بيجت ديسه أسر را تلفونا على الرادو تلفوني بيجت أنا كيسة هدو قالي توري وني نما خسار ستكوانا كسيتي so قال تو ترانسبورتي في كوميونيكيشني في وني خون وان هدو تعب توري أما دينغدا ORC دقيقتين ويا إذا دقيقة سجدة وأنا جايب خشيته غافر تبيجان وفي مكينان سدان وثنا تجرا ملء فور ويلي في مارين تكومني من ما بقودا أوف أما دينغد example بريدا ده هني كمسجد أصلا توقعن دقيقة لانه نمني مكينان أوف سأجايب ده أورومو ما ديرو منو أورومو ما يجت تسيجله مكينان إنسان أوفني في مكينان ترند فور ويلي ده أما أصدقائي منا ولا كويت نمني أورومو ده أرخرا وستي خنا تارنتي في ترغنينا خنا نمني منا lakkoofsan qabne jira mana lakkoofsan qabne ganda oromoo jira jechuun dandeessa siigale wanni guddinni oromoo guddina ajaa'ibaati siigale khawaan hedduu nama gammachiisu akkasumatti masgiidaa fi charchiidhaas godhatanii masgiidaa fi charchii fi keessatti amantii qofaami aadaadhaas aadaa ifiitis gartee wanna godhachaa babal'ifachaadha deemaa jiran wanni ammallee wanni itti fufaa jirti beekan waan dhaabbataatii miti tanaafuu waan hedduu nama gammachiisu amma dalagaallee gaalaaltu gaafa rumesan dalagaa jirtu dalagaa sharikaati faaksarii dalaga namuu adeemu hundi arrammoo bikkasan jiru namuu irra guddaan nama biizinasa ifii qaba jechuu dandeessa kaan ubar oofaa kaan taaksii oofaa kaan biizinasa magaalaa qaba so guddinni oromoodha guddinni ummata oromoo hedduu nama ajaa'ibu very disciplined tartiibaan deemu jira nama gammachiisaa namnillee isteetii biraarraa asitti guuramaa jira
I think an waliigalatti guddinni deemu guddina bareedaadha jeetii namana. Aye calaga mengudon asi senggeise isano daloni hareini mal kharura qabdani fechukhya I think ORC is khaysan wa shadiju waru isanduratu ORC la fakhae project German khanu magan shabo o kaani sa aye o magali rafade o kanis project gudar ka qaba so isano kadalo tahareti wan birata dabalata ilman kaysanif umu barbad ma tujira ma takwando fa arkeda no fala maternity jolle takwando barachu justu darke I think afal oromotis barsa jirani madrasa le hiddu jira chukhi wandituni akame guyata ko guyam beete mana barnota oromoda sadarka dura lama fada garasi to chahuda laftini yirti chukhi laftini yirti namille numajira nafakata yoti adame soga wali dufuntu buah hiddu qabdi isano legacy dalota ittianu isu barbadama tujira wani ras of tanjirti chukhi tole gambe galatomi projecti namantana maqado ite dugada khunigarte dalmeya gaarida dalota garte dufuuf ammo jijjiramni akamu qaba jeetin itti amana jijjiramni kan dufu yeroo hundaa ni dubbanna tokkummaadhaani ammallee deebii afaan ifii barsiisuudhaani kan irraddaleenu kan irraddalagamuu qabu ijoolleen teenya dhaloonni amma dhufaa jiru afaan keenya baru aadaa teenya baru wanni kun irraddalagamaa jirti akkuma reefutu ixanitti gara ORCTs barnoonni kan namaaf jira ijoollee olgaalleen akkasitti ni dhageeffama sagaleen okay sittifufi tole gara ORCT akkasumatti olgaas ijoolleen teenya hedduu barachuu jirti baay'inaan ijoolleen teenya barachuu jirti kun waan hedduu nama boonsaati waa bitachuu fi waa lafa kaayachuu gara fuulduraatti galma aadaa Oromoo takkallee asitti seentara jiddugalatti gartee wanne akkasii itti yaadamuu qaba kan ammoo irra dalaguun hedduu barbaachisaadha iddugalatti godhachuun ammoo tahee ORCdhaa fi seentaraa fi akkasumatti olgaadhaas waa hundaa waan Oromoon qabdu cinaa dhaabbatanii guddisuun maali itti gaafatama namayyuu qabu jechuudha. Kana isaan dabarsanii isaan lafa kaayanii abboon nuti khabraa goonaa jechuu osoo hin ta'in
kanallee lafatti gadhaabnee waliin gajjabeessinee dhaloota keenya kan dhufuufillee kuni fakkeenya taaf fakkeenya kanarra dhaabbatanii akkuma ati jetteetti manneen barnootaa kan afaan Oromoo akkasumatti illee iddoo aadaa Oromoo ittiin barsiisan biyya tana keessatti godhachuun dirqama hawaasa keenya nu hundaati jechuudha. Maaliif namni iddoo seentara aadaa hin qabaanne eenyummaa isaa lagachaa deemaa jechuudha. Kanaaf seenteroota jiru illee jabeessaa baay'ifachuu qabnaa jechuudha. Aadaa, afaan, eenyummaa mana barnootaa sadarkaa gadiirraa haga sadarkaa olaanaatti idda itti baratan jiraachuu qaba. Kanaaf gaawonni jiru maal jeetiin si ibsaa guyyaa dhufu kana qacellotti atuu keessa arguuf teessa dhaloonni gartee eessa jira eessatti akka tarkaanfatu egereessa guyyaa san ogguu seenaa qacellotti gadi fageenyaan keessa dhagee ni murteeffate jeetii yaada gaa. Sabbatan kan Oromoti. Dabarsine hin kenninu. Finfinne kan Oromoti. Dabarsine wayyaane hin kenninu. Caalaa keenya uffadhu galatoomi gaa ORC fi jaarmanii biraatis OLGCO Olga Kao isaanis gaa piroojeektii gurguddaa harkaa qabanii hawaasni keenya ORC fi akkasumatti illee Olga Kao cinaa dhaabbatanii gaa piroojeektiilee isaanii akka galma geessan asumaanuu kabajaalee san gaafan.